gammadee jira. Carra qabeettiidha maaliif duraanii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru goonan laalu jalqaba irratti isin kun maqaan keessan eenyudha? Dhalataa eessaadha? Jiraataa eessaadha? Kan jedhudha. Muutuu isaa ibsaattis inshaallah. Masriitis niin ture achi wata Suudiinis niin dhufee maali makuma xiyyaa wannummaan rakkeessanuu na jijjiirsuutti hin dhufne so alhamdulillahi maqaan xiyyaa bayaanin jaa Buutii waan hin jirutti fakkaata gariin gaaf tokkanii yaadadhaa ji'umata akka duraan isaa Riyaad bikkatam jirtaa naan jaanii Khaani Jidda jirtamoo eessa jirtaa naan jaanii maqaan biyyaan hin jiruutun Awurooppaa keessaa Siwiidiin jaaniini sirriidha gara amantii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa amantii Rabbii jaalatu erga dhuftee akkuma walii galatti gammachuu har'aa tanamee akkamiin laalta maal fakkaatti gammachuun? Wala alhamdulillah kanan eegee olittidha. Baay'een gammadee jira. Kan eegedha olidha. Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka waliigalaatti wanni isin jechuu barbaadu shamarran keenyaaf obboleeyyan keenyaaf dhaamsa tokko obbolummaatti mee jiraatee gamanumaan carraa si kanneetiin jira. Wallahi jalqaba irratti wanti naan jechuu barbaadu tarii beekaa baay'eetu jira. Kan mana gorsuu qaban illee kan barsiisuu qaban illee garuu waan hunda keessatti alhamdulillah ni carra qabeettidha. Waan hundaan wallahi al tokko yoona yaada jedhu jechaan qabu. Ani gama kan kootiin carra qabeettidha. Maaliif duraanii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru yoonan laalu wal biratti iyyuu dhufu garuu wannan jedhu keessatti takka faarratti warroota amantaa biraa hordofaniini Rabbiin tokkichummaa Rabbii sinaa beeksisuu Rabbiin sinaa qalleechuu Rabbiin haqaa fi dukkana addaan baasee isinitti agarsiisu yeroo tokko jedhaniidhaan osoo taane dubbisuudhaan deemadha. Rabbiin karaa biyyaala turratti sinaa qalleechuu Rabbiin isin qalleechee jedhee dammu jireenya keessatti sabrii nama barbaachisan fakkeenya yeroo baay'ee namni tokko gara amantaa Islaamaatti yoo kan dhufu ta'e dhiiraaf yeroo jedhamu wayiitu jira. Garuu abbaa manaas Rabbumatu namaaf kenna. Maaliif jechuudha yeroo baay'ee jedhamudha. Yooma Rabbiif jecha Rabbitti amantee waa hunda dhiistee gara amantaa kanaatti kan dhuftu ta'e Rabbi waan hundaan isin badhaasa. Ani isaan hin beeku durii isaan tarii na beekullee danda'ani. Yeroo baay'ee dhiiraaf maaliidhaaf jechoota jedhamu wayiitu jira waan ta'eef garuu hunda keessattuu isaanis kinoo asuma jiru namoonni beektan seemaa jirtanii namni Rabbi sabri isiniif haa kennu. Abbaa manaatis haa ta'u maatis haa ta'u waan hunda isaayyuu tana yeroo dhabuullee dandeessanii yeroon booda moonii argattanii ni gammaddanii fakkeenyaani yoo fudhannee raanne I think ija lamaan har'aa namni tokko na bira jiraachuu baachuu danda'a. Jireenyi koo jireenya biraa ta'uu danda'a. Karoorri koo karoora biraa ta'uu danda'a. Har'a garuu Rabbiin dammoo yoo gammachuu kanarra jira jechuudha. Rabbi waan barbaadetu jira waan ta'eef alhamdulillah
waan hundaafu kanumaafu rabbiin karaa mijaatu irratti sinaa qajeelchu obboloota keenya dammoo bultiin godhanneefillee maammada bultii barbaadefillee rabbiin jaartii gaarii haalaattuu fi haati dammoo jaarsa barbaadefillee rabbiin jaarsa akkasiyyaa kanaa kennuuf siin jenna raayyuu cimtanii argamtanii jechuudha. Oromoo maal jedhanii beekta hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala kaayee rafaa jaanii jechuun makmaasii keessaaf Oromoon haasawaa hunda keessatti ni beekta makmaksaan waa hundaa waliif ibsiti so saniif inshaallah keessaafuu warroottan halaal taayilanti gara keessaatiin nagaafachaa jirtan bilbiltanii inshaallah yeroo dhiyootti akka eegallu gamanumaan abdii inshaallah abdii akka warroottan isin hubachiisna inshaallah saniif akka waliigalaatti sagantaan keenya kana fakkaata haasawaan bukkeen irraa kaastee kabajaa kanaaf taphaa keessan itti fufaadha tapharraa isin dhaabu biyyaaf na of kolchaadha akkas jaaniimi rakkoon qabu as jiru of kalaas jenna waan biraa waan jettan waan nu dhaamtanii qabdanii kastaasa. Wanni jiru wanni biraa dhaamsiin qabu hin jiru akka waliigalaatti keessaaf uummata keenyaaf hundi keessanuu haala hanga addunyaarra jirta jechuudha. Waan bareedaa takka waan seenaa namaa ta'u takka dalaynee addunyaarraa akka deemnu kanuma kan hin dhaamsa dabarsu maaliif hundi keenyaaf jechuudha yeroo ammaa keessatti nama kana maalummaa isaa baruu yoo feete sigalee yeroo ammaatti karaa salphaan nama kana maalummaa isaa baruu dandeessa garuu saniifuu akka waliigalaatti waan jechuu barbaadu seenaa gaarii dalaynee waan dhaloonni borullee nurraa baratu sigalee ilmoon teenya waan nurraa baratu dalaynee addunyaa tanarraa yoo deemne hedduu bareedaadha seenaa gaarii haa dalaynu amantii teenya irratti haa hojjennu amantii teenyarraan tana anaafisi qabdi nama biraa takka namni qabdu hin jirtu saniifuu eenyummaa keenya dagachuu hin qabnu amantii teenya dagachuu hin qabnu kanaafuu akka karantaa irrattis yeroo teessan hin gubne yeroon alwaqtu kaseefi jaan yeroon hedduu qaaliidha yeroo teenya waan hin qaalitti yeroo dheertuu dabarsina yeroo hedduu kanaafuu waan kanarraas inshaallah rabbiin isiniif haa laaffisu anaas tahee isinis tahee haga danda'ametti nama ni jiraami waa lamaan kana qofa beeku rabbi isinaa godhu eeysarraa hin dhufee eeysattiin deema waa lamaan kana qofa warra beeku rabbi isinaa godhu anaas tahee isinis tahee inshaallah kanumaan jaa gaa Sumayyaa xumureetiin jira gara kiyyaan aniin kun joornaalistiidha ni beektaa fiildiin kiyya haasoo kana fixadhu hangammaan duraatti kushan beektaa buruu jala fuuteetiin xiqqoo haasoo daddabe mareedha soo saniif asumarratti xumura duufaa tapha keessan. Ustaadha si gaafii si meeqaman gaafii gaafannu malee jechaa no asiimeen jira banan gaafii nama gaafachuu fadha malee gaafii gaafatamuun fadhuun jeebara. Soddaan bilikuun hin taatu sin hin jechaa. Soddaa jennu akka waan jenne fachuu. Hayya duufaa. Maa kan si gaafadha sirri chaadha. Gaatuun gaafattu. Sin gaafadha. Ishee gaafadhu. Si argatte. Laa galatu wanti gadi gaafadha. Soddaatiin isa argatte. Kanuma ergatan jedhaniirani waan ta'eef anoo jecha isaanii fuudha. Jalqaba irratti isiloon kun maqaan keessan eenyudha? Dhalataa eessaadha? Jiraataa eessaadha? Kan jedhudha. Muutuu isaa ibsaafis inshaallah. Egaa hedduu takka galatoomaadhaa gaafii bareedaa na gaafattee dhugaa dubbachuuf yeroo naaf Sumayyaan waliin dhufnu keessaafuu yeroodhaaf Sumayyaanis online irraa baddee turte anillee badeetiin ture wal fudhattanii walumaan baddanii fakkeenyaaf Sumayyaanis gamasii sooshaal miidiyaa hara baachaa jirtuutu jira kan baachaa turtee jira keessaafuu bareeyyan keenya hedduu gara amantii islaamaa dhufuudhaaf sochii bal'aa godhaatii turte garuu yeroodhaaf agajjii takkaaf hundi keenya wal fudhannee taanee jirra. So saniif inshaallah akka mana hariyaatti akka walitti deemnu abdii qabna. Gaafii isin na gaafatte irratti yooniif isiniif deebine yeroo naaf Sumayyaan dhufnu yeroo guddaan keessa maqaa kiyyan beeytanii. So kanaaf maqaan kiyyaa Bayaan Sheekh Abdi Jaliil Sheekh Saadiq Sheekh Ali Sheekh Adam Elamoo daddachachuuwwan Oromoo seenaa hanga abbuu afur mooshanitti akkasuma deemee jira hanga Oromoo seenutti jechuudha. So
خنا مكان خيا بيان جامع مكان خنا باية تكان جاردا يا أنت كم مكان جردين بيهو أما نموني ربطاني بيتا ترى أما جيروت ما خسيفر جرخنا يوم قفدة مكان ثاني خبياتي في خاصية ودات تودندا أكسمع مي وين كوسه يا أكسي أنت كابويا تكمكان جردين بيهو فكينيا بيجرادي من ترى بيجا مصري تسنين ترى أجوبة السعوديين سنين دفع ما كم خيا ونو ما نركز سانو نجي جرسون تندفنه سو الحمد لله مكان خيا بياني جا Jirata Afrika damu jirata Arab keessatti moo jirata Eropa keessatti moo jirata Amerika keessatti isin jirani singaafataniira ni ba namni raguddan Suudi waan injirutti fakkaata garin gaaf tokkani yaadada jiumata katuransa Riyad bikatam jirta nanjani khani jidda jirta mo isa jirta nanjani makan bijan injirutun Eropa keessa Sweden janini biya Sweden jirada biya Sweden jirada makan kun heddu dugadu bachuf biya Masri nama guddara nama umridan lafature UN yani jirti UNin biya Sweden jamsona khanite beete yoro san obbaliyen khenya biyota araba khaysate tuta kamidama jirani mani da khaysate yoro sani isin hakamiti biya kana nama hite nama cinkuta nakami Sweden akhanite jette UNin abatan infadete beete so akasite sirete tasgabbeysani hubachisani biyata nakatate hubachisani ay gudon san ufte afan sirra indage wan heddu nama khawajira guddan nama Saudi sa ya Saudi miti Sweden injirada akasuko kabada Garu iddo dhalota keessanii hojjechaa isinii barreessaa jiran as jalatti hin deebine haati fakkaataan isin nageenyu iddo dhalota khiyya himuuni barbaachisa gaafii dhaabaadha Okay, gara keetti barreessaa jirani? Iddoon dhalota keessanii ibsadha jedhu. Wai nama kuma sadi nama kuma afrii deemu warri na bira jiru. Gaafii takka nan gaafanne. Hordoftoonni na bira jiru jechuudha. Warraan taraatti isin gaafataadha bara. Sooddaadhaan ture hordofaa jira. Rakkoon qabu. Sana ol kaanee deebisna. Ani yaa iddoo dhalota keetii beekun haalaan barbaachisaadha. Ani godina Harargee bahaa magaalaa Ameerikaa xiqqoo jaamtee beekamte jechuudha. Isaafuu zamana dheeraadhaaf magaalaa daldala Jimaatiin beekamtu magaalaa Awwadaay achittiin dhaladhee achiin booda gara magaalaa Baharomiyaa magaalaa beekamtu Dirree Dhaawattiin guddadhee barumsa qoota sagata kalchittiin baradhee Dirree Dhaawaa keessatti qoture garuu Dirree Dhaawaa uummata keessa baadiyyaa see keessatti barnoota amantii Islaamaa barachuudhaaf darasummaa waan jaamu takkaa jiraasan keessa ture achiin booda gara biyya Raabehee Finfinnee tanaan qotigaa akkasitti Gondariin matammaadhaan Suudaaniin Masrii dhaqee akkasii bakka. Hayyataati. Asin dubbadhaa armaan nagal jedheen sirraadha. Wayyoo. Gargaartanii hordoftoonni hayyananii na bira jirtan. Waliin mari'ataa jiranii gafaa miliqaa. Baadee seenaa isiin qabdu hundaa'uu akka na daawwachiistu abdiin qaba. Keessaafuu Arsiin lafa seenaati. Hayyoota hedduu dhalchitee atileetota hedduu qabdi jechuun akka walii galatti gaa lafa seenaati. Hundi keessa hundi beektanii. Saniif gaa arsoomni qoorsoomaa jaanii akkasimi? Akkasiidha. Akkasitti saniif alhamdulillahi jigna Arsii argachuu guyyaa baay'ee takkaan gammada. Tadeera barmaale hayi. Ashii duraan dursuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa Sumayyaan hunduma keenya irratti qaaliidha, wuddiidha.
Harargeedhaa Jimmaa Arsii Baalee osoo hin jedhiniin kutaa 11 isaa olii jechuudha karaa amantaatiin gahee guddaa taphattee jirti. Amaanaadha si biratti jechuudha. Amaanaa keenya immoo nurkaa fudhachuu digaa fudhattee jirta already. Amma sirra deebinee amaanaa siin jechuu barbaadna. Aga wallaaluma keenyaatiin jechuudha. Abshir furadeen jira abshir. Amaanaa ta'a nama eegu rabbi naa godhan illeeni. Wal golfattanii nama walii wajjin bulu rabbi siin naa godhu. Amiin amiin amiin. Amaanaa jenna kanuma.